Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun Dream Media irraa torbanitti yeroo tokko kan simbira ga'u maaddii gaazexeessitoota keenya irraati. Egaan marii keenya har'aatiin immoo dhimmoota biyya keessaa fi biyya alaa ta'an irratti kan bal'inaan waliin mari'annu ta'a. Qophii kana qopheessinee kan isin biraan geenyu Anantiikoo Saayyaas akkasumas waayila koo Sanyii Cannaqaa waliin ta'uudhaani haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Eeyyeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenya odeessaalee biyya keessaa kan torbanitiin jalqaba irratti kan waliin mari'annu waa'ee faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaati akkasumas sirna badhaasaa inni gara fuulduraatti taasifamuuf jedhudha. Egaa guyyaa irraa miidiyaatiif ibsa kennameen egaa faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa waggaa waggaatiin sirna badhaasaa awaardiidha kan inni qabu akkasumas illee sagantaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaatiif ni taasifama. Egaa sagantaa kana irratti guyyaa irraa hooggantuu faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatii fi akkasumas illee haadha warraa Hacaaluu Hundeessaatiin miidiyaaleef ibsi kennameeti kan inni jiru. Ibsi kun egaa guyyaa irraa magaalaa Finfinnee Skylight'ttidha kan inni gaggeeffame. Ibsa kana wal qabatee egaa wantoonni garaagaraa kaa'aniiti jiru. Sirna badhaasa kanarratti egaa gamoota badhaasni kun kennamuuf artistootaaf yookiin wallee garaagaraa akkasumallee viidiyoo kiliippiitiin akkasumallee daayirekteerota garaagaraa badhaasuudhaaf kan inni jiruga. Egaa kanuma wal qabatee badhaasni kun egaa dameelee 11dha kan inni qabu kan inni jedhame. Dameewwan kana keessaa jalqaba irratti kan argamu albeemii waggaa kanaa ni badhaafama filatame. Akkasumallee wallee waggaa kanaa kan badhaafamu ta'a. Gama biraatiin immoo wallee aadaa dabalatee ammas wallee ammayyaa cinatti weellisaa cimaa waggaa kanaa jedhamee badhaasni ni kennama gaa. Egaa akkasumas dabalataan immoo warreen ammatti kaastee egaa 11 gama 11 ni badhaafamu jetteeti kan itti jirtu xiqqoo kan waggaa darbee irraati tokkoon hirrifameeti kan jiru waggaa darbee 12 ture kan kaadhimamanii turanii badhaafamtoonni. Egaa warreen ammatti tarreessite keessaa weellistuu cimtuu bara kanaa jedhamuudhaanis ni badhaafamu akkasumas qindeessaa cimaa kan jedhu qindeessaa cimaa fi viidiyoo cimaa bareedaa waggaa kanaa jechuudhaan sanarratti immoo daanakteerrisaa kan badhaafamu ta'a jechuudha. Egaa dabalataan siinimaatoogiraafii fi akkasumas keeroogiraafii cimaa bara kanaa jechuudhaan badhaasa warreen amma tarreessine 11 sana keessatti ni argamu. Kan biraan egaa sirboonni dorgommii kanaaf dhiyaatan bitootessa 22 bara 2015 irraati kaasee haga bitootessa 21 bara 2016tti sirboota ba'anidha wal dorgommii kana keessatti kanneen dhiyaatan jechuudha. Egaan sirboonni kun akkaataa isaanitti badhaasa kanatti dhiyaatan yeroo kaasnu ibsa guyyaa har'aa kenname kanarratti kan arginu jechuudha. Sirboonni haaraan ba'an kun galmeedhaan jalqaba ni galmaa'u. Sana booda calalamaniitu gara abbootii seeraatti ni dhiyaatu jechuudha. Erga abbootii seeraatti dhiyaataniin booddee qabxiin ni kennamaa fi qabxii sanaan erga ilaalamee gara koree awaardii kana qopheessanitti ni dhiyaata. Egaan dhumarratti warra calalamanii gara top 5tti dhufantu gara ummataatti as ba'a. Guyyaa awaardii sanaa kanneen kanadha jechuudha kan nuyi deemnee bakka sanatti badhaafamtoota arginu waliin daawwannu jechuudha. Eeyyeen egaa akkuma tiyyuu kaasuu dandeesse egaa akkaataan kennisaa qabxiillee ibsa miidiyaaf kenname guyyaa irratti illee dubbatamee jira. Egaa persentiin 10 sagalee uummataatidha kan murteessu. Akkasumallee egaa persentiin 90 immoo warreen uummataaf hin kennamnedha. Egaa dabalataan kophaatti persentiin 100 kan ogeessaalee sagalee uummataa kan hin hirmaachisne yookiin immoo ogeeyyiin muuziqaa sirna muuziqaa kanaatiin gahee ogummaa isaanii irratti ba'atanidha. Kanneenis egaa ifa ta'aniiti kan isaan jiranii. Kanneen keessaa 5 kan uummataan sagaleen itti laatamnedha. Maaliif yoo jette ogeeyyiidhaan kan irratti murtiin darbudha gaa isaaniinis ifatee jira gaa ibsa miidiyaa guyyaa har'aa irratti. Isaan keessaas egaa albeemiin waggaa ogeessaa yookiin ogeeyyiidhaan kan ilaalamee murtiin irratti ta'udha. Akkasumallee dabalataan wallee aadaa, wallee ammayyaa, weellisaa cimtuu fi cimaa bara kanaa kan haaraa ta'edha. Dabalataan egaa dhumarratti kan ogeeyyiidhaan ilaalamu weellisaa cimtuu kan waggaa kanaa. Kanneen 5 kun egaa ogeeyyiidhaanidha kan isaan ilaalamanii ogeeyyiin ilaalamanii murtiin kan irratti darbudha gaa jechuudha. Dabalataan egaa badhaasni kun kan waggaa darbeerraa wanti adda isa godhu fooyya'insa taatee addaa yookiin fooyya'insa agarsiiseeti kan jiru gaa ibsa miidiyaaf kenname irratti kan hubachuu dandeenye. Egaa barreen gaddaa gosoota 12 gosoota badhaasaa 12dha kan inni qabu. Barana garuu gosoota badhaasaa 11 qofaanidha kan waltajjiitti ba'aa jiranii. Kun immoo taatee addaa taasiseera.
kanneen sirratan kana keessaa yookiin fooyya'insa argisiisan kana keessaa egaa weellisaa cimtuu yookiin cimaa haaraanii barreen gaddaa iddoo qopha qophaattidha kan isaan ilaalamaatii turani. Amma garuu iddoo tokkotti dhufuun isaan iddoo tokkotti waamsisaniiru. Dabalataan egaa wal dorgommii kana keessatti editingiidhaan badhaasni kennamaatii tureera. Amma garuu wal dorgommii kan bara kanaa keessatti garuu editingiin kun yookiin gulaalaan waggaa yookiin editarri waggaa kana jedhamee badhaafamu sun keessaa ba'ee sinimaatogiraafiidhaan egaa kan inni bakka bu'e. Sirriidha. Egaa yeroo darbe waggaa kana keessa yeroo gara awaardii kanatti osoo hin dhufin ibsi kun itoo hin kennamiin dura weellisaa cimaa kan jennu fi viidiyoo bareedaa kan jennu filatamaa ture karaa SMS yookiin ergaa gabaabaa. Sana keessatti gaatis kan siif cimaadha kan jettu filatteetta jedheen abdiin qaba. Ayyeen guyyaa sana guyyaan illee ibsa har'aa irratti murtaa'eeti kan jiru guyyaan awaardiin kun itti gaggeeffamu. Ibsa har'a Skylight'itti taasifame karaa faawundeeshinii Hacaaluu kana haadha warraa Hacaaluu Faantuu Damisseedhaan ibsi kenname kana keessatti guyyaan awaardiin kun itti qophaa'u ibsa sana keessatti kan eeramee jiru. Guyyaan sun egaa waxabajjii 22/2016tti akkasumas bakki isaa bakka Skylight Hotel bakka jedhamuttidha kan gaggeeffamu. Egaan daawwattootni keenya illee guyyaa sana qophii sana irratti akkasiin argattan abdii guddaa qabna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya afeerraa keenya gamanumaan simachaa qabxii nuyi lammaffaa irratti qabannee jirru egaa odeessaalee biyyuma keessaa torban kana keessa jiranidha. Egaa marii nagaa fi qophii ta'uu dhabuu faannoodha egaa akkasumallee hoogganaa faannoodha jedhee kan of waamu Iskindir Naggaa marii mootummaan nagaa dhiyeesseef kan egaa kufaa taasisuudha. Nuyi qophii miti jechuudhaan egaa kan inni BBC Afaan Oromoo wajjin haasee. Egaa kun immoo sababa kanaatiin egaa hattoota yookiin hidhattoota waliinis hidhata qabatee hojjetaa kan inni jiru. Egaa kanaaf immoo waggootaaf lolli Itoophiyaatti akka inni itti fufee adeemsifamudha kan ta'e egaa waraana karaa Itoophiyaa isa gahaa ture waggoota lamaaf gaggeeffame kanaan egaa uummatni nagaallee miidhamaatii kan inni ture egaa marii nagaa Piriitooriyaatti goolabame sanallee michummaan faannoo fi mootummaa biyyaalessaa Itoophiyaa egaa rakkoo hamtuu keessa seeneeti kan inni jiru. Adeemsa marii nagaa kana furuudhaafis egaa qaama kana qollifatee kan ilaalaa ture yookiin komataa ture egaa faannooni akkasumallee diigamuu marii nagaa kana yookiin immoo milkaa'umsa dhabuu humna addaa naannolee diigamuu murteen darbe kanaan illee egaa faannoon mootummaatti akka diinamuudha kan inni ta'e. Egaa gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa immoo bara darbe sadan kana keessatti egaa ilaalcha siyaasa gaaga'amaa fiduu kana keessatti kana hambisuudhaaf hojiiwwan ifa ta'an egaa kan inni hojjechaa ture keessattuu egaa marii nagaa waamuu paartilee mormituu siyaasaa kan egaa marii nagaatiif gara nagaatti affeeruudhaafidha kan inni hojjechaa ture. Mootummaan egaa kanneen kanadha kan inni kaasu waggootan darban kana keessattis egaa sabboonummaan yookiin immoo mankaraarsaan aangoo mootummaa qabachuu isaaniitiin egaa waggooti 6 darbaniiru jedhee egaa kan inni dubbate obbo Iskindir Naggaa. Kanumaan wal qabatee egaa mootummaan immoo ibsa yeroo garaa garaatti baaseeni hidhattoonni faannoo humnaan mootummaa fonqolchuu yookiin garagalchuudhaaf egaa akka isaan qabsaa'anii hidhannootti seenanidha kan himatu. Gama biraatiin egaa obbo Iskindir Naggaa kan isaan jedhani hidhattoonni faannoo keessaa hoogganuu isaanii yookiin immoo faannoon caasaa fi gurmaa'ina waan hin qabne wayiidha kan isaan godhanii kaasan mootummaan akka inni haasaatutti. Egaa humnoonni faannoo gariin immoo Iskindir humna faannoo jedhamuun beekamurraa egaa addatti humna addaa ijaaruu fi tooftaalee adeemsa danqaa ta'anii jiran kana keessatti tokkummaa isaan danqaa ta'u jedheeti yeroo inni komatu dhaga'ama. Egaa humni faannoo kun egaa haleellaa iddoowwan garaa garaatti uummata nagaa fi akkasumallee qaama mootummaa biyya bulchaa jiru irratti egaa bakkeewwan garaa garaa naannoo Amaaraa keessatti haleellaa garaa garaati kan inni taasisu. Gamanumaan egaa hidhattoonni faannoo kunillee marii nagaa kana kabajatanii gara mootummaatti yoo deebi'anii falli waarawaa yookiin nagaan waarawaa ta'e ni argamadha kan inni jedhu mootummaan egaa. Egaan lola hidhannoo naannoo Amaaraa keessatti ji'oota hedduudhaaf taasifamaa jiru kana keessatti egaa lubbuun namoota nagaa darbeera jechuudhaan akkasumas karaa nagaa ajjeefamaniiru. Namootni nagaa biyyattii keessatti naannoo Amaaraa sana keessatti argaman ajjeefamaniiru. Akkasumas sarbamiinsi mirga namummaa qe'eerraa buqqa'uun uummatarra qaqqabeera jechuudhaan egaa dhaabbileen mirga namummaa idil addunyaa kanaan dura ibsa baasuu isaanii yaadanna. Egaan humna
Human Rights Watch ji'oota darban keessas ibsanni baasee ati argiteetta jedhee man yaada. Naannoo Amaaraa keessatti wantooti amma raawwatamaa jiru dhaabbata mootummaa gamtoomaniin qorannoo walabaa akka isaan taasisaniif illee waamicha taasiseeti kan inni jiru. Yeroo darbe ibsa baaseen kan nuun arginu jechuudha. Obbo Iskindar egaa dhimma kanarratti qorannoo dhaabbilee idil addunyaa kamiyyuu ni simannaa jechuudhaani itti waliigaluu isaanii dubbataniiti kan isaan jiranii. Gama keenyaan seera idil addunyaa eegutti ofitti amanamummaa qabna jechuudhaan egaa ofitti amanamummaan isaaniillee haga kam akka ta'e ibsa kanarratti gaaffiif deebii BBC waliin taasisan kanarratti dubbataniiti kan isaan jiran jechuudha. Egaan obbo Iskindar gareen hidhattoota faannoo naannicha keessatti ajjechaa qondaaltota mootummaa fi miseensota nageenyaa irratti taasifamu karaa faannoo kana kan taasifamuun immoo ni himatamu yeroo hedduu isaan kana haa jedhan malee maaliif jalqaba irratti akkuma kaasee seera idil addunyaan baasee kan irratti ni amanna jedhaniiru wanta kamiyyuu dhufanii simanna jedhanii dubbataniiti kan isaan jirani garuu yeroo hedduu ni komatamu jechuudha qondaaltonni mootummaa naannoo sana keessatti ni du'u yeroo isaan du'an yeroo isaan ajjeefaman ni argina akkasumas miseensonni nageenyarra hojjetan illee naannoo sana keessatti yeroo baay'ee ni du'u sanaan immoo kan ka'u faannoodha kan jedhudha mootummaan gama isaatiin kan inni yeroo baay'ee kaasu. Ayyan egaa dabalataan odeeffannoon qabnu egaa mootummaa yeroo baay'ee nagaa hawaasaafidha kan inni hojjetu nagaan jira jedhee hawaasni immoo nagaa barbaada eessattiyyuu hawaasni nagaa ta'ee jireenya isaa gaggeeffachuutti kan inni barbaadu humnoonni keenya egaa namoota nagaa qaban namoota hawaasa nagaa irratti haleellaa hin bannedha kan jedhu mootummaan akkasuma immoo qaamni hidhatee socho'u kun faannooni haleellaan taasifamuu gama mootummaatiin hawaasa keenya duguggaa sanyiitiif saaxilaa jira akkasumallee uummata nagaa irrattidha kan taasifamaa jirudha gama lachuutiin iyyuu wal morkannaatu jira kan jedhe Iskindir Naggaa hidhattoonni faannoo immoo naannoowwan garaagaraa naannoo Amaaraa keessa jiran bakkeewwan garaagaraa irrattidha kan isaan sochii taasisanii sochiiwwan kan hordofuuf immoo mootummaan egaa nageenya tasgabbeessuudhaa fi wantoonni garaagaraa ni taasifamu akkasumas haala nagaa tasgabbeessuu keessatti egaa kanaan immoo lammiileen achi jiraatan yookiin hawaasni naannoo sana jiraatan rakkoo buqqaatii naannootii fi akkasumallee beelaaf ni saaxilamu dabalataan egaa qe'eef qabeenyaarraa buqqa'uun illee wantoota kana keessatti ni mul'ata kun egaa rakkoo waaraa kana furuudhaa fi baay'ee walxaxaadhaa fi kan nama rakkisudha. Egaan dabalataan immoo waraanni naannoo Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru kun xumurri isaa yoomi gaaffii jedhullee obbo Iskindirii fi BBC'n kaaseeti kan inni jiru sanarratti deebii bal'aadha kan isaan kennanii jiran jechuudha. Gaaffii kanaaf egaa deebii obbo Iskindir Naggaa kennanii mootummaan duula duguggaa sanyii Amaaraa irratti geggeessaa jiru kana yeroo inni dhaabudha jechuudhaan deebii isaanii karaa gabaabaaf ifa ta'een ibsaniiti kan isaan jiranii rakkoo biyyattii bu'uuraan furamuu qaba jechuudhaanis dhimma heera biyyattii irratti illee haasa'aniiti kan isaan jiran rakkoowwan kana kan dhalee heera biyyattiiti jechuunis heera biyya kana akka jijjiiramuu fi akeekaniiti kan isaan jiran. Eeyyan egaa kana kanumaan odeessaalee biyya keessaa godhanne yoo kan dabarru ta'e egaa daawwattoota keenya odeessaalee biyya bakkee keessaa argannetti yeroo ceenu egaa Raashiyaan humna ishee agarsiisuudhaaf egaa dooniiwwan waraanaa ergitee ollaa Yuunaayitid Isteetiin egaa qubachiisteeti kan isheen jirtu egaa kanarratti immoo sababni isaa inni guddaan egaa Yukireen waliin biyyoota dhiyaa akka walii hin galle yookiin immoo muddama keessa seentee kan jirtudha kan isheen asirratti ka'ee jiru dooniin kun egaa humna niwukilaaraa bishaan jala socho'an dabalatee wantoota garaagaraa dhagaa meeshaalee waraanaa qabatee kan inni socho'aa jiru dooniiwwan kun immoo doonii afuridha egaa dooniin afur kun socho'uudhaan humna galaana keessaatiin magaalaa yookiin immoo bakka Kuubaa ga'uudhaan kan isheen gabaafamte Kuubaa ga'uudhaan achi qubatteetti kan isheen jirtu egaa dooniiwwan kun bakka Avenaa Beek jedhamuu fi kutaa Ameerikaa Floriidaa irraanii meetira kiiloomeetira 145 dha kan isheen fagaatteetti argamtu kanuma wal qabatee egaa ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Raashiyaa kan isaan ibsa kennanii dooniiwwan waraanaa kun bishaan jala imaluudhaan kan isaan misaayilota yookiin misaayilota hypersonic jedhaman dabalatee baattuu waraanaa guutummaan guututti meeshaalee waraanni ittiin adeemsifamu baattee dhagaa kan isheen imala taasistee naannoo kana qubattee kan Egaan dabalataanis ministeerri dhimma alaa Kuubaa gama isaaniitiin dooniiwwan kunneen meeshaa waraanaa niwukileeraa kan hin qabnee fi daawwannaan guyyaa 5 taasifamu kunillee rakkoo homaatu kan hin qabne ta'uu
dubbataniiti kan isaan jirani. Aangawoonni Ameerikaallee dhimma kanatti dhiyeenyaan hordofaa jirra jechuudhaan dubbataniiti kan jiran jechuudha. Dooniin Raashiyaa ganama keessa wayita gara Havaanaa ba'e qaqqabanitti immoo bidiruuwwan xixiqqoon dabaalamuutiin dabalatee madfiin 21 ol dhukaafamuudhaan simannaan taasifameeti kan inni jiru jechuudha. Raashiyaan egaa kanaan duras dooniiwwan ishee irra deddeebiin gara Kubaatti ergaati kan isheen turte. Inni yeroo ammaa kun garuu shaakalli tibbanaa kun garuu kan duraanii irraati addadha jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiran. Eeyyeen egaa Raashiyaan egaa weerara bara 2022 keessa Yuukireen irratti taasisteen egaa muddamni Ameerikaa daran akka dabaluu fi baay'ee sodaa keessa kan ishee gashee ta'uudha kan ibsame. Akkasumas egaa Mooskoon tarkaanfii kana fudhattee kan isheen kana fudhatteef egaa sodaa uumuufidha kan jedhame. Dabalataan immoo Ameerikaan dhimma ollaa ishee jidduu akka galtee waa yaadaniif tarkaanfii tibbanaa kunis egaa kanneen kana wajjin wal qabatan ta'eeti kan miidiyaaleen biyyoota keenya irra jiran kan isaan ibsani. Egaa hanga Waashingitenitti ergaa ifaa dabarsuu kaayeffatteeti kan isheen jirtu. Egaa gamanumaan egaa daawwannaan kunis mallattoo murteessaa mootummaa Kuubaa fi deggara sooshaalistii Raashiyaa kan taate Veenzuwaalaa irrattidha kan inni jedhamee jiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya mariin keenya kana fakkaata ture dhimmoota biyya keessaa fi biyya alaa kaasuudhaan irratti mari'anneeti kan nuyi jirru turtiin waliin gootanii fi guddaa galatoomaa jecha. Eeyyeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya hanga kana turanii torban qophiiwwan biraatiin hanga walitti deebinutti Dream Media qophii afaa waliin turtii gaarii.